Har'a leenjii guyyaa har'aa tuqaa lama irrattan yeroo fudhadhee isin wajjiniin yeroo dabarsa. Waan lama irratti. Inni tokko afaan Ingiliziitiin preparation yookiin immoo qophaa'uu isa jedhu irratti. Qophaa'uu, sirna qophaa'uu, seera qophaa'uu. Principle and rule of preparation. The principle and the rule of preparation. Sirna qophaa'uu. Attamitti qophaa'uun danda'ama. Inni lammaffaan immoo performance. Perform yookiin immoo hojjechuu, tarkaanfachuu. Hojjechuu. Sirna hojii. Principle of action. Principle of work. Preparation plus performance is equal to prosperity. Qophaa'uunii fi hojjechuun gara qabeenyaatti, gara guddinaatti, gara badhaadhummaatti, gara eebbaatti, gara bilisummaa jireenyaatti nama fida. Kanaaf dhaloonni kun, sabni kun qophaa'uutu irra jira. Yeroon qophaa'u jedhu, I am not talking about collective preparation. I am talking about individual preparation. Isa waloodhaan, gartuudhaan, gareedhaan qophoofnu miti. Dhuunfaa keenyatti qophaa'u. Of qopheessu. Kanaaf egaa ganama kana yeroo walii wajjiniin dabarsinu irratti waa'een of qopheessuu baay'ee barbaachisaadha. Leenjii guyyaa kana lamaan sadan walii wajjiniin asitti dabarsine irratti lubi tokko maal jedhanii? Luba gammachiis maal taa'utu dur kana barri irra ta'e. Maal taa'utu dur kana barri irra ta'e. Tu dur kana barri irra ta'e silaa sirriitti qophoofna turre. Utuu sirriitti qophoofne immoo sirriitti hojjanna turre. Utuu sirriitti hojjanne immoo garmalee guddanna turre. So preparation isa jedhu irratti walii wajjiniin dubbannaga. Namni maaliif qophaa'a yoo jenne egaa isin dubbii waaqayyootti isin amantu, kiristaanotas ergaa waaqayyootti isin amantu. Ani magaalaa kana ergan dhufee booddee waan waaqayyo keessa koo kaa'ee waan waaqayyo natti dubbatu tokkon isinitti himaa. Wanti guddaan rakkina keessa turtan kan ijaa ba'u, gubannaa keessa turtan kan ijaa ba'u, hiraaraaf dhibee keessa turtan kan ijaa ba'u, eebbi guddaan waaqayyo fuuldura keessanitti qopheesseera. Magaalaan kun, sabni kun, biyyi kun, naannoon kun har'a dinagdeedhaan eegee biyyichaati. Yeroo gabaabaa keessatti garuu mataa biyyichaa ta'a. Namanni isin. Yeroo gabaabaa keessatti mataa biyyichaa ta'a. Kan liqeeffatu ture amma garuu kan liqeessu ta'a. Kan kadhatu ture amma garuu kan kennu ta'a. Kan sodaatu ture amma garuu kan hoogganu ta'a. Waaqayyo ana isin dhuunfaa keessanitti ofitti dubbadhaa. Ana jedhame. Ana duratti waan guddaa qopheesseera. Yoo amantaniif hirkadhaati si'a sadii ameen jedhame. Sadumaa. Ropa klaba diamandorara. Waaqayyo qopheesseera. Something is coming. Waa dhufaa jira. Waa ta'uuf jira. Seenaan galagaluuf jedha. Dhaloonni boollaaf ba'uuf jedha. Hafuura tokkotu dhufee magaalaa kanaa fi naannoo kana saba kanarraa awwaaraaf, biyyoo, hiyyumaaf, deega, rakkinaaf yaaddoo jedhe irraa afuufa.
preparation. Qophaa'i jedhanii ollaa keessaniin. Of qopheessi jedhanii. Tokko tokko rafeera mee ittuma gaashaan bu'aati of qopheessi dafiiti jedhanii. Prepare. Inni abdii kutate abdiin isaa haa ka'u. Inni yaadde yaaddoon isaa haa kufu. Inni sodaate sodaan isaa irraa haa duguugamu. Waaqayyo waa qopheesseera. Waaqayyo waa qopheesseera. Hallelujah. Amma gaaffiin ani gaafadhee deebii kennuudhaaf yaalu ganama kanaa isa Waaqayyo fuuldura keenyatti qopheesse kanatti galuudhaaf attamittiin of haa qopheessinu isa jedhu irratti dubbadha. How do you prepare yourself? How isa jedhuu fi tuqaa gurguddaa afur isinii kenneen bu'a waltajjii kanarraa ganama kana. Tuqaa gurguddaa afur. How to prepare. Tuqaan jalqabaa yaaduu fi yaada horachuurraa jalqaba. Yaaduu fi yaada horachuu. Sammuurraa jalqaba, yaadarraa jalqaba. Think. Sammuun namaa albuuda qabeenya Waaqayyo ilmoo namaa keessa kaa'e isa guddaadha. Yaada. Yaada kana yeroo yaannu yaada kana attamittiin yaadaa, attamittiin sammuu koo akka inni yaadu godhaa, attamiin sammuu koo sochoosaa isa jedhu kallattii tokko tokkoon isiniif kenna. Tokkoffaa attamittiin yaada. Yaadi yoo xiqqaate kallattii 6 qaba. 6 aspects of thinking. Tokkoffaa gaafa yaaddu jalqaba gaaffii isa kamirraa kaastaa ani eenyu? Ani eenyu? Who am I? Namni baay'een waa'ee namaa dhaggeeffataa, waa'ee namaa odeessaa, waa'ee namaa yaadaa, waa'ee namaa ilaalaa, waa'ee namaa godhaa. Of hin beeku garuu. Of hin beeku. Kanaaf ani eenyu? Ani eenyu inni jedhu kuni afaan Ingiliziitiin the exercise of self discovery jedhama. Of argachuu. Of argachuu self discovery. Kan nama gaddisiisu addunyaa keenyarraa namni hedduunsa utuu of hin beekin du'a. Hammam akka ga'u, maal akka danda'u, eenyu akka ta'e, maal gochuu akka danda'u, humna attamii akka isa keessa jiru, beekumsa attamii akka isa keessa jiru utuu hin beekin self discovery. Ollaa keessaniin of argadhuu jedhaanii. Of barbaadi jedhaanii. Nan gaddaa magaalaa kana keessa yeroo gidduu kana konkolaataadhaan olii gad deemnu dargaggoo olii gadi deemaa oolu kun hundumtuu keessa isaa waan gurguddaatu jira. Of beekaa laata? Harka isaarra, sammuu isaarra, lubbuu isaarra, miira isaarra, qalbii isaarra, keessa isaarra waan gurguddaatu jira. Onismos Nasiib saba Oromoo gidduutti impaktii guddaa kan inni fide barasaa sirna bittaaf gurgurtaa garbaatiin kan bitamanii gurguran lakkoofsan qaban. Warri of argate garuu jijjiirama fidan. Kanaaf gattaa'iitii balbala cufadhuutii barcuma kaadhuutii waraqaa qabadhuutii gaaffii tokko of gaafadhu. Ani eenyu? Maali kennaan koo? Ani eenyu? Who am I? Yaada lammaffaa. Ani eessan jira? Where am I? Eessan jira? Lafa jirtu argachuu. Ani eessan jira? Namni tokko milkoomina kootii fi the determining factor milkoomina kootii fi wanti murteessaan iddoo ani jirudha jedhee yaada. Kanaaf asii ba'ee barahaa Liibiyaa kutee Awurooppaatti gala. Asii ba'ee barahaa kutee
biyya Arabaatti gala. Asii kutee iddoo kan biraatti gala. Location eessayyuu jiraadhu milkoomina keetii fi lafati jirtu biyyatti hidhattu achitu coomaadha, achitu magariisa, achitu bishaan jira, achitu albuudi jira, achitu carraan jira isa jedhamu miti. Lafuma jirtu jalqabaa ani eessan jira. Har'a kunoo Meey gaafa 2025 magaalaa Naqqamtee keessa maaliif na kaa'e Waaqayyo? Eessan jiraan? Lafti ani jiru kuni carraa maalii qabaa? Rakkoo maalii qabaa? Dinagdee maalii qabaa? Haala maalii qabaa? Lafa jirtu sirriitti beeku. Where am I? Sadaffaa yaaduu dhagaa amma yaadaafan kallattii isiniif kennaa. Sadaffaa maaliifan as jira? What is the purpose of my life? What is the purpose of purpose driven life? Jireenya kaayyoodhaan jireenya kaayyoodhaan mirkanaa'e keessa jiraachuu jechuudha. Maaliifan uumame? Maaliif Waaqayyo waggaa 70 kana naaf kenne? Maaliif? Purpose. Namni kaayyoon qabne nama sin ajjeesa, ofii sin ajjeesa. President Kagame isa kana ture kan inni gaafatame. Maaliif wal fixe sabni kee Rwanda keessatti? Hutu, Tutsi jedhee iddoo 2-3tti wal hiree maaliif wal fixe jennaani? Dhalootichatu dhaloota kaayyoon qabni ta'ee. A life, a society without purpose. Namicha tokkotu kitaaba kana barreessee ture purpose driven life. Rick Warren jedhama. Chapterii 40 qabaa. Namoonni kitaaba sana baay'ee in millions dubbisanii addunyaarra. Gara qooqa 90 olitti hiikame namoonni maaliifi kaayyoo jireenya isaanii barbaadu. Addunyaa kanarraa nama biliyoona 7 biliyoona 8 jiru hundumtu kaayyoo jireenya isaatii barbaada. Maaliifan uumame? Maaliifan dhaladhe? Maaliifan jiraachaa jira? Maaliif? Gaaf tokko namicha tokkotu nama ajjeesee mana hidhaa galee ture Ameerikaa keessatti. Kana booddee dukkana keessatti iddoo gadi fagootti hidhanii turanii achi ba'eetu mana murtiitti deddeebisu turan murtii isaa argachuudhaaf. Gaaf tokko gaafa mana murtii galu harka isaa irraa hiikanii dhimma isaa akka inni dubbatu gaafa godhan nama cimaa nama achi utaalee poolisii rukutee poolisii harkaa qawwee butee mana hidhaa sana keessatti dhukaasee daanyaatti dhukaasee nama fixee achi gadi ba'ee nama makiinaa oofu sodaachisee makiinaa harkaa butee makiinaa sanaan biyyaa badee iddoo tokko dhaqee dubartii tokko balbala itti tumee nama hin beekne tokko qawweedhaan sodaachisee balbala ban ittiin jedhee banee cufi keessaan ittiin jedhee cufee teessee wajjiniin bineensaa wajjiniin walitti baate. Dubartiin suni macaafa maalii dubbifti turte? Purpose driven life waa'ee kaayyoo jireenyaa Rick Warren dubbifti turte. Kana booddee waa'ee macaafa sanaa ittiin ta'e maaliifan jiraadhaa? Kitaaba sana kenniteef. Guyyaa 3 moo 4 dhokotee ituma taa'uu biyya lafaarra barbaadu. Utuma taa'uu. Gaafa kitaaba sana dubbisee kaayyoo jireenya isaatii beeku ofuma isaatiin poolisii naa waamee harkan kennaa jedhe. Hin tasgabbaa'a namni. Maaliif? Kanaafi jireenya keenya keessatti balbala keenya cufannee wanti nuyi yaaduun nurra jiru ni jalqabaa. Ani eenyu? Eessan jiraa? Maaliifan jiraadha? Arfaffaa kallattii yaada keenyaa inni arfaffaanii eessa dhaqaan jira? Eessa dhaqaan jira? Jireenyi koo garamitti imalaa jira? Mana barumsaa kolleejii yeroon ture hiriyaa tokkoon qaban ture. Hiriyaan koo kuni deemaadhuma hinuma deema namaa wajjin. Nama wajjin deema.
Na si'a baay'ee qorannaa godhannee dadhabnee mee dhaqnee shaayii dhugnaa yookiin immoo dhaqnee aannan dhugnaa kana dhugnaa jennee yeroo baanu karaatti nu arga yeroo nuyi giruuppiidhaan dhufeedhuma nutti dabalama. Taaksima keessatti argina. Horii sin qabu lafa dhaqus hin beeku. Gaafa kaffaltiin ga'u nuyi kaffalachuuf gaafa geenyu tokkoon keessan kan koos kaffalaa jedha. Eessa dhaqaa jirtaa yoo jenne lafuma sin dhaxxan. Maal nyaachuuf deemta waanuma sin nyaattan. Eeyotu sii kaffala isinuma keessaa nama tokko. Yeroo hundumaa he is available. Yeroo hundumaa nama duukaa deemuudhaaf fi yeroo hundumaa qophaa'aadha. Nama duukaa deemuudhaaf. Takka ka'aa as dhaqnaa nuun jedhee hin beeku. Duuka bu'aadha. Didichaadha. Jireenyi nama baay'ee har'a yoon gaafadhee eessa dhaqaa jirta? Waggaa har'aa eessa deemuuf adeemaa jirta? Barataa jirtamoo? Nagadaa jirtamoo? Qotaa jirtamoo? Maatii dhaabbataa jirtamoo? Mana ijaaraa jirtamoo? Biyyaaf bu'aa buusaa jirtamoo? Waldaadhaaf bu'aa buusaa jirtamoo? Eessa dhaqaa jirta? Where are you going? I don't know. Namni lafa dhaqu hin beekne karaan hundumtuu isa geessaa jedhama. You have to know where you are going. Shanaffaa yooman adeema. Yoom when seedu. Yoom inni jedhu kun immoo gaaffii maalii deebisa? Gaaffii yeroo deebisa. Umuriin namaa yoo baay'ate 70 yoo baay'ate 80. Oromoon keessumaa sabni Oromoo waa'ee yeroo kanaa baay'ee galee fi qopheesseera dur. Umurii tokko hamma 8tti, 8 hamma 16tti, 16 hamma 24tti, 24 hamma 32tti, 32 hamma 40tti, 40 hamma 48tti, 48 hamma 66tti. Utuma jedhu 80 irra ga'a. 80 irra ga'ee gadamojjii yookiin immoo maal jedha sadhuma? Isa sana booddee hin jiru. Yoo Waaqa isa jiraachise hin jiraata, hin qabu kan biraa, roolii kan biraa hin qabu. Gaaf tokko Denver, Colorado dhannee birthday tu jira. Birthday kan abbaa kooti jedhan. Waggaa meeqaffaasaa ayyaaneffataa? 80ffaasaa ayyaaneffata. Waggaa 80 ani immoo labsii deebii raayyaa waa'ee gadaa Oromoo barsiiseen ture. Waggaa tokko amma 8tti 80 booddee yoo naan jennaan homtuu hin jiruun jedheen 80 booddee itti meera raayyaa fayyadde. 80 booddee nothing homtuu hin jiru bakka. Yoo ma Waaqa jiraachise hin jiraata kana booddee homtuu rooliis hin qabu waa tokkos hin qabu jedhe. Raayyaan isheen xinnoo maal jetti? Akaakaa jette. Ati kana booddee bakka homaa miti jettiin jette. You are nothing kana booddee jetti. Yaani am nothing fixeera jedheen. 80 dura garuu isa kam keessa jirta? Tokko amma 8tti maal jedhama? Mee namni kana hin beektanii seera Oromoo? Gaammee 8 amma 16 dabballeedha? Gaammeedha? Okay. 16 hamma 24 Okay. 16 24 hamma 32 Raabadorii no. Kuusaa beekuutis irra jira. Kana booddee immoo raabadorii booddee abbaa gadaa booddee gorsaa jechaa hamma adeema. Kutaan. Isa kam keessa jirta? Even isa modern science in you have. Oromoo dhumti iyyuu aadaa isaatiin traditionally qaba. Yeroon akkasitti hin darbinee fi yeroon qophee jira, yeroon hojii jira. Keessumaa umurii 40 hamma 48tti inni jiru the peak of performance isa jedhamudha. The peak of performance. Isa booddee irraan gadeedha.
yoo sooromte, yoo milkoomte, yoo dorgomte, yoo moote, yoo ijaarte, yoo sana taate hamma 48 isa jiru keessatti milkaa'utu sirra jira. Kanaaf isa dura inni jiru. Isa dura waggoonni isa dura jiran yeroon kee baduun irra hin jiru. Kanaafi yoom meeqa umuriin koo haala kam keessa jira? Maaltu na darbe? Maaltu akka nan darbine gochuun narra jira? Attamitti nan bira ga'a? Attamitti nan yeroo koo qaqqabsiisas jedhu yaaduudha. Kallattii yaadaa isa ja'affaa. Kallattii yaadaa isa ja'affaa karaa kamiin deema? Which way? Which way? Which way? Yeroo sochiin aadaa Oromoo, sochiin saba Oromoo kaka'e keessaa tokko, qabsoo Oromoo keessatti sochiin ga'e keessaa tokko, Oromoon qabsoo isaa keessatti aadaa koo hundeeffadhaa kan jedhu kallattii qabsoo isaa keessaa isa tokko aadaa koo hundeeffadhaa. Aadaa koo hundeeffadhaa keessaa immoo inni tokko sirna gadaa hundeeffadhaa. Sirna gadaa hundeeffadhaa, aadaa gadaa, muuxannoo gadaa, naamusa gadaa, seera gadaa hundeeffadhaa kan jedhu yaada qabsoo Oromoo keessa ture dur. Naa yaada kanaan yeroo kakka'anii walaloo keessa hin fiduu, sirba keessa hin fiduu, wanta adda addaa keessa hin fiduu. Kanaafi Jarmaniitti walaloon kun barreeffame, Ameerikaa fi Kaanaadaatti immoo Alii Birraa walalootti gashi. Mee hin beektuuf hin beektanii keessan isin gaafadha. Maal jedhee gaafate Alii Birraa? Karaan mana abbaa gadaa eessaa? Maaliif? Beektu jechuudha sirba kana sin akka gaariitti. Eshi. Karaa gaafata. Karaa isaa gaafata. Geeraraan Oromoo immoo see baay'ee maal jedhaa? Ergan dhaladheen teenye lafa garaa koo hin geenye. Maaliif? Karaa isaa wallaaleedha. Karaa isaa wallaalee jechaa jira. Karaa isaa. Karaa isaa. Waaqayyo karaa isaa sitti agarsiisu. Waa ijaaruun barbaada. Qabeenya horachuun barbaada. Barumsa argachuun barbaada. Ijoollee sirriitti guddifachuun barbaada. Fuudhuun barbaada. Heerumuun barbaada. Barachuun barbaada. Barsiisuun barbaada. Sooromuun barbaada. Beekaa ta'uun barbaada. Biyya sana dhaquun barbaada. Karaa isaa wallaalee. Karaa isaa wallaalee. Kanaaf waa'ee karaa yaadu. Fakkeenya kana baay'een jaalladha. Bar tokko hin taa'inaa, ka'aa, socho'aa, sadarkaa keessan jijjiiraa, naannoo keessan jijjiiraa, hojii keessan jijjiiraa kan jedhuun barsiisan ture. Kolleejii keenya keessatti Lead Star Christian University. Gurbaan tokko biiroon keenya dambal dura fooqii tokko irra turre gaash mukkeen fa'aa beeku. Biiroo sana dhufee rurrukute. Lafan ga'uu barbaadu yaadi koo naa dhufee jedhe. Eessa ga'uu barbaaddaa jennaan Ameerikaa dhaquun barbaadaa jedhe. Baay'ee gaarii, yaada gaariidha. Okay, attamitti deemtaa? Karaa isaa argatteettaa jennaan argadheeraa naan jedhe. Attamitti argattee jennaan karaan isaa musumaa naan jedhe. Gaaffii kana kan na gaafatan baay'ee waan ta'eef isa kana sii deebisuu hin danda'u. An immoo karaa kee waan an ta'e natti hin fakkaatu, karaa kan biraan jiraachuu danda'a, barbaaddadhu atumtiin jedheen. Okay, deebii assignment isaa fudhatee akkamittiin barbaadan taa'itti yaadii, irratti kadhadhu, irratti qoradhu, irratti qophaa'itii deebii kottu natti himennaan torban lama booddee ammas dhufee balbala rukute. Hin argame karaan isaa naan jedhe. Maa inni karaan isaa jennaan fotoogiraafii, footoo ka'ee fide. Takka mukatti hirkatee, takka fooqii yaabbatee, takka makiinaatti hirkatee, takka shamizii banee, takka shamizii cufee, takka filatee, takka maaloo jedhee fotoogiraafii fidee tarreetti xarapheezaa korra kaa'e. Attamitti fotoogiraafiin kun karaa taa'ennaan kana fuutee Ameerikaa dhaqxanaan jedhe. Eeshi ijoollee durbaa abbaa manaa dhabanitti naa kennitanaan jedhe. Namni kuni har'a itti kolfaa jirra malee namni kuni mala barbaadaa jira.
Manni koo as miti, jireenyi koo as miti, abjuun koo as miti, kennaan koo as miti, gama sanaa karaa isaa garuu yaalaa jira. Tokko dhiyeesse lammaffaa fotoogiraafii kana isaan sii fuudheen deemuun jedheeni sadaffaa immoo kan biraa immoo yaalaa jira. Namni qophaa'uu keessaa inni jalqabaa yaaduudha. Sammuun namaa akka mootoriiti. It is a human engine. Yaadatu foon ta'ee isin fuuldura dhaabate. Waa yaadii jedhanii ollaa keessaniin. Yaadi gattaa'iti jedhanii. Yeroo yaaddu kallattii yaadaa ja'a kana nama isinitti hime. Maal fa'i? Mee warri na yaadachiisuu dandeessa warri baratan. Tokko. Ani eenyu? Lammaffaa. Eessan jira? Sadaffaa. Maaliifan as jira? Arfaffaa. Eessan naqa? Shanaffaa. Yooman naqa? Arfaffaa. Jaaffaa. Karaa kaman deema. Amma gaa waan tokko akkasin goota nan barbaada. Galgala kana yeroo mana kana baatanii manatti galtan waraqaa qulqulluu qopheeffadhaati namatti tuun himin isa yoo hin gootan ta'ee har'a guyyaa keessan ofumaa asitti balleessaa jirtu. Galtanii kana hojiirra hin oolchitan yoo ta'e ofumaa yeroo keessan balleessaa jirtu. Waraqaa qulqulluu fudhattu, waraqaa qulqulluu sanaa hin sarartu. Iddoo ja'atti baaftu. Ja'anuu warri Ingilizii beektan W dhaan jalqaba. Tokko H dha. Tokko Who am I? Ani eenyu. Lammaffaa Where am I? Ani eessan jira. Sadaffaa Where am I going? Eessan deemaa jira. Arfaffaa How? Shanaffaa When? Ja'affaa which way? Ani eenyu? Eessan jiraa? Yooman deemaa? Maaliifan jiraadhaa? Attamittan jiraadhaa? Karaa kaman adeema? Isa kana taa'aatii kophaa keessan lafa namni isin hin jeeqnetti yaadaa. Ilmoon namaa sa'aatii 24 qaba guyyaa keessa. Yoo xinnaate isa keessaa sa'aatii 6 hamma 8tti akka inni rafu warri hakiimis uumamnis ajaja. Inni hafee 8 yeroo hojiitii yeroo fiigichaati baay'een 14 hojjetu 16 kan hojjetan jiru 13 kan hojjetan jiru inni hamma hojjettu immoo keessaa argatta. Haa ta'u iyyuu malee yeroo nuyi rafnu qaamni namaa kan hin rafne tokko jira. In human anatomy. Anatomy uumamaa namaa keessatti sammuun namaa hin rafu. Dhalattee hammati duututti mashiniin ilmoo namaa keessaa hin rafne tokko sammuudha. 24 hours. Halkan yeroo isin raftan sammuun akka inni yaadu beektu. Kanaaf abjuun jira. Kanaafi yaaduu dhaabuun adooduudha. Namoonni tokko tokko hin yaadan namuma ilaalu. Inni yoo suuqii banate suuqii banadhuu laata. Inni yoo mana daabboo banate mana daabboo banadhuu laata. Inni yoo fuudhe fuudhuu laata. Inni yoo ka'ee biyya arabaa dhaqetti duukaa dhaquu laata. No, you are unique. Waaqayyo sammuu adda ta'e siif kenneera. Ilaa ammotumaan dubbadhu keessa kootti natti dhageessisa. Enjiniin namoota baay'ee, motoriin sammuu namoota baay'ee adoodee dhaabbatee ture. Har'a garuu zayitiitu itti kennama. Yaaduu jalqaba. Sammuun kee yaaduu dhaabuu hin danda'u. Namni tokko tokko sammuunsaa hinuma kalaqa, hinuma oomisha, hinuma yaada, asii yaada, sanaa yaada. Takka yeroo biiroo keessatti takka hojjettoonni maaloo qabbaneessi maaloo dhaabi yerootti naan jedhan qabu. Sana hojjennuu laata, kana jalqabnuu laata, kana ijaarruu laata, kana goonuu laata, sana deemnuu laata, achi deemnuu laata. Yoo yommuu sammuun kee banamu yoo of qabde malee maskootiif balbala addunyaa hundumaa sitti banama. Yeroo birrii qabdu miti. Yeroo fayyaa qabdu miti. Yeroo sammuun kee banamu. Yeroo sammuun kee banamu.
balbala addunyaa hundumaatu sitti banama. Har'a gaa isin eebbisuun barbaada. Balballi addunyaa hundinuu immoo natti cufameera jettee kanatti yaaddu yeroo sammuun kee cufamudha. Har'a Waaqayyo sammuu kee hin bana. Irkadhuti si'a sadii ameen jedhi. Ammas naqqamte irratti harki Waaqayyo inni sammuu banu galgala kana hin diriira. My God. Interview tokko ni dubbisee dhiyoo kana. Interview gabaabaadha. Yoom umrii meeqatti millionaire taate ati jedheetu gaafatan. How old were you when you made your first million? Umrii meeqatti millionaire taate naan 22 jedhe. 22 jedhe. Ergasii amma umriin isaa gara waggaa 60 geera. Ergasii hin dhaabne hinuma burqa jedhe. Umrii kee 22 akkamittiin akkas taate? Hiriyaa koo tokko wajjiniin walitti dhufne liqaas barbaanne gargaarsas barbaanne gurgurtaa warra gurguranis amansiisne hoteela guddaa tokko 2.2 miliyoona 2.2 binnee achi booddee waggaa 2 booddee fooyyessinee qalamii dibnee abaaboo bira dhaabnee mukatti marsinee maaloo goonee miliyoona 3.7 gurgurree hin jalqabe gaa sana booddee hin dhaabbanne. Namichi kun lafaa ka'uudhaaf maallaqa miti, lafaa ka'uudhaaf fira miti, lafaa ka'uudhaaf yaada miti, lafaa ka'uudhaaf naannoon ni jiru miti kan isa gargaare. Sammuun banamuudha. Sammuun banamuudha. Yaadi banamuudha. Yaadi yeroo cufamu manumatu teessu keessatti hantuutni sitti nam'aa, raammoon sitti nam'aa, aramaan sitti nam'aa, bineensi sitti nam'aa, qeensi keen guddataa, rifeensi keen guddataa, dhannan dhiqattu, nama ittiin siqxu waa tokkoon gootu. Yommuu yaadi cufamu environmentiin namaa hin cufama. Yommuu yaadi banamu immoo namni ka'ee naannoo isaa geeddara. Waaqayyo sammuu keenya nuuf haa banu. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Sammuu keenya nuuf haa banu. Waggaa 60 akkas dura Emperor Haile Selassie United Arab Emirates Dubaayin dhufanii akka daawwataniif affeeramanii turan. Seenaan kun hammam dhugaa akka ta'e yoo ni qulqulleeffachuudhaa baadhe garuu biyya Arabaatti hin dhagaye, biyya Dubaayitti hin dhagaye. Haile Sellaaseen xiyyaaraan dhaqanii Dubaay yeroo sana awwaaraaf ashawaa aduu malee wanti tokko hin jiru. Gaalaaf dunkaana duwwaadha kan jiru. Xiyyaaraan dhaqanii gadi ilaalanii awwaarri kun uffata keenya xureessaa, kophee keenya xureessaa, nuuf hin ta'u awwaara kana keessa xiyyaara keenya yuun qubachiifnu jedhanii naannessanii deebisan Itoophiyaatti. Tuffatanii. Har'a ilmaan Itoophiyaa hundinuu nagaduudhaaf, basha'uudhaaf, boqochuudhaaf, wal'aanamuudhaaf, bituudhaaf, gurguruudhaaf, mana bitachuudhaaf achitti didicha. Dhaqee achitti footoo ka'ee dinqifatee gala. In such a short time amma keessa ba'aniiyyuu hin barbaannu namootni Itoophiyaa biyya keenya dhufanii sa'aatii 98 ol biyya keenya akkan turreedhanii murteessan. We don't want sa'aatii 98 ol hin barbaannu. Yoo baay'ate guyyaa 3 viizaa sii kennu. Tuffii keessa ba'anii. Waggaa 45 keessatti kan isaan as ga'an. Hiriyaa tokkoon qabaa Araba Emiraatii attamumatti sadarkaa kana geessanii nadaaja keessantu kana godhe moo galaana keessantu kana godhe moo lafa keessantu kana godhe moo never jedhe. Mootota keenyatu yaaduutti ka'ee they start to think. Nadaajni kun hin dhuma. Aduun kun nu fixa. Ashawaan kun nu liqimsa. Galaanni kuniif qilleensi kun nu guba. Kanaaf kana keessaa ba'uudhaaf gatteenyee yaaduun nurra jira. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Yaaduu, yaada qabaachuu, beekumsa qabaachuu. Kanaaf dhaloota kana hundumaa barsiisuudhaaf
yaaduutti gatteenyedha. Hin yaanne hin qoranne kan nu baasu beekumsa jennee dargaggoota keenya mana barumsaatti naqnee addunyaarraa beektota immoo horii qabnu hundumaan binnee fiduutti kaane. Arkitektii haa ta'u, artistii haa ta'u, dizaayinerii haa ta'u, liidarii haa ta'u, maaneejaraa haa ta'u, jiyoolojistii haa ta'u, arkiyoolojistii haa ta'u binnee fiduutti kaane. Sammuu binneedhe. Yaada binneedhe. Yaadi sun dhufee addunyaa kana geeddaree. The tallest building fooqii addunyaa irratti isa dheeraa ijaaraniitu. Fiixee isheetti namni ol ba'ee ilaaluudhaaf $300 kaffalu daqiiqaa 40. Oromoo tokkotu achi keessaa hojjeta. Oromoon tokko human resource customer service manageridha. Kampanii guddaa sana keessaa moototni bara bara yeroo yeroodhaan badhaasu. Ijoollee waldaati. Nama baakkooti mucaa'u. Maal natti himaa? Waggaatti yoo xiqqaate fooqicha ijaan ilaalanii bu'uudhaaf yaabbatanii bu'uudhaaf galiin isaanii $2 biliyoona 2 fooqittiinuma ilaalanii bu'uudhaaf. Yaada. Naqamteen ijoollee naqamtee naannoo naqamtee asii baasee naannoo keenyas magaalaa keenyas safara keenyas jireenya keenyas kan jijjiiruu danda'u abbaan fedhe yoo liqii nuu kenne. Abbaan fedhe yoo mirga nuu kenne, abbaan fedhe yoo bilisummaa nuu kenne nu sarbee jireenya keenya jijjiiruu hin danda'u. Ati garuu akka dhuunfaatti sammuun kee banamee jennaan kiyyoon si qabuu danda'u hin jiru. Kanaaf amma si eebbiseen tuqaa kosattaa nutti darbaa harka keessan ol kaasaa. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin sammuun dhaloota kanaa kan baname haa ta'u. Sammuun dhaloota kanaa kan baname haa ta'u. Kadhadhaa Waaqayyo sammuun dhaloota kanaa kan baname haa ta'u. Inni sammuu keerra bara baraan taa'ee si gadoochee, si hammeessee, si yaaddessee, si sodaachisee, yaada si dhoowwate har'a akka sansalataa sammuu keerraa kan cabe haa ta'u. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Sammuun koo banameera warri jettan ameen jedhaa. Banameera ganama kana, banameera ganama kana, banameera ganama kana. Baay'ee natti dhageessisaa, baay'ee natti dhageessisaa isa kana akka ergaattan isinitti dubbadhaa. Keessuma ijoolleen durbaa jajjaboon millionaires, billionaires magaalaa kana keessaa yeroo dhiyootti hin ka'u. Ililleen hin jiru mana kana keessaa. Hallelujah. 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 Sammuun koo banameera warri jettan ameen jedhaa. Miidiyaadhaaf banameera. Biizinasiidhaaf banameera. Tajaajilaaf banameera. Nagadaaf banameera. Inni sammuu hidhe kan hidhame haa ta'u. Inni sammuu takaale kan takaalame haa ta'u. Inni sammuu adooche kan cabe haa ta'u. Waaqayyo yaada naa kenneerra warri jettan harkaan ililleedhaan ameen jedhaa fudhadhaa. Mind. Yaada. Yaada. Yaaduun nu barbaachisa. Yaada keessaa burqa gattaa'anii yeroo yaadan when you think the engine of human mind. Hin kalaqaa, hin uumaa, hin barreessaa, hin dubbataa, hin yaadaa, hin danda'a. Carraa duwwaa barbaada. Profeesariin tokko naannoo kanaa ka'e. Naannoo Tinfaa haa ta'u, Booqee haa ta'u, naannoo kanaa ka'e. Warra misiyooniitu dhufee nu biratti mana barumsaa dhaabeedhe. Mandara nuyi keessa jiraannu mana 42tu tureedhe. Mana 42 keessaa ijoolleen mana barumsaatti nam'aniidhe. Mana 42 keessaa profeesoroonni ba'aniidhe. Sammuu bana wangeelli. Nurra ga'ee hin dhaabbatu. Nurra ga'ee hin dhaabbatu. Lafa gurguddoota biqilche. Gurguddoota Itoophiyaa sochoosan. Gurguddoota filoosofiin Itoophiyaa har'a ittiin isheen diigamtee, ijaaramtee, mooqamtee, raafamtee bifi ishee ittiin jijjiiramaa jiru filoosofiin sun, yaadi sun eessaa burqee namootuma naannoo kanaa Waaqayyo sammuu isaanii banirraa burqe. Nurra ga'ee garuu hin dhaabatu. Nurra ga'ee hin dhaabatu. Amma gaa si'a tokko cimsii abaarinaan jedhaa isa sammuu dhalootaa adoochen abaara. Maqaa gooftaa hafuura beektu hafuura. Hafuura hiyyuma booddee, deega booddee, dhibee booddee, cittoo booddee, dhukkuba booddee,
sodaa booddee kan jiru hafuura. Amma hafuurri sun kan cabe haa ta'u. Riba gala baadiyaa. Hafuurri immoo nama duwwaa qabata miti. Biyya qabata hafuurri. Biyya hin qabata. Hafuurri biyya kanarra taa'ee dhiiga dhangalaasu, imimmaan dhangalaasu, yeroo namaa dhangalaasu, bara namaa nyaatu maqaa Yesuusin kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuusin kan cabe haa ta'u. Yaada haaraatu burqaa jira amma. Yaadi hin burqa maqaa Yesuus Kiristoosin. Yaadi hin burqa sammuu kee keessaa. Yaadi hin burqa sammuu kee keessaa. Yaadi hin burqa mana kee keessaa. Yaada burqaa jira. Ameen jedha fudhadhaa. Yaada burqaa jira. Yaada burqaa jira. Hallelujah. Mirkala badana masya. Hallelujah. 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 Nama tokkon jajjabeessan ture gidduu kana. Namichi baay'ee nama ani jaalladhuudha. Maatii isaa nama ani jaalladhuudha. Taa'een jireenya isaa ilaalee attamii galii gaarii isaa, galii dhaabbataa isaa, galii furdaa isaa, galii gammachiisaa, galii irraa hafaa qabdaa'ii jireenya kee keessatti jennaan hin qabuu naan jedha. Maal sii wayyaree jennaan isa gaa akkati irratti naa hojjettuun barbaada naan jedhe. Argitanii? Kanaaf namichi kuni ani borganama xiyyaara koo yaabbadhee Finfinneetti nan deebi'a. Inni garuu eewtu isaa yaada. Akkan isaa yaadu barbaada. Tokkoon keenya irra Waaqayyo sammuu kaa'e malee xuwwee kaa'e miti. Kan sirra jiru sammuudha malee xuwwee miti. Akka xuwweetti hojjetame sammuu addunyaa kanaa urgufuu danda'utu sirra jira. Narra jira kan jettan ameen jedha. Inni sirra kaa'e. Kanaafi kan kee xuwwee, kan koo sammuu yookiin kan koo xuwwee, kan kee sammuu miti. Anaafis siifis Waaqayyo sammuu kenne. Akkan itti yaadutti yaadda miti gati. Akkan itti nyaaddutti nyaatta miti. Akkan itti rafutti rafta miti. Akkan itti dubbadhutti dubbatta miti. Kan kee adda jedhaanii ollaa keessaniin. Kanuma keetii yaadii jedhaanii. Akkas jedhaammoo kanuma kee siifa eebbisuu jedhaanii. Kanuma kee siifa banuu jedhaanii. Kan koos naafa banuu jedhaa. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. 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 Hallelujah. Faranjiin tokko waan nuyi hin hubanne tokko hubate. Faranjiin kuni Finlaandii dhufee Tapio Raisinen jedhama. Dambidolloo ture Tapioon. Hojii mukaa nu barsiisa. Woodwork nu barsiisa. Tapiooni yeroo hundumaa yeroo asii gad dambidolloo deemu dhidheessa keessa dhaabate qalameef jaldeessa ilaala. Footoo kaasaa, qalameef jaldeessa ilaala. Isaan biratti yeroo dabarsii gala qalameemaaf jaldeessa. Waa'ee qalameef jaldeessa. Na waa'ee qalameef jaldeessaa keessaa waan guddaa tokkoon baradhe jedhe. Kana booddee isa nutti waa'ee ba'e. Hojii mukaa kana gaafa nu barsiisu erga tiyoorii isaa nu barsiisee booddee practically nu qora. Practically gaafa nu qoru sentimeetirii amma kanaa bal'ina sentimeetirii amma kanaa widths and maaloo kan qabu saaxinii hojjedhu. Kana fatanaan keenya. Magaazii as ka'a, madooshaa as ka'a, mismaara as ka'a, hundumaa as ka'a, ijoollee 20, ijoollee 30 woodwork chantini keessa dhaabbannaa, achi keessa dhaabbannaa, hundumti keenya amma gaa maalidha assignmentiin keenya saaxinii hojjechuudha. Si'a tokkitti garmalee murtee jennaan si jalaa baduu isaati. Fatanaan isaa ulfaataadha. Kanaafi hundumti keenya gurbaa tokkotu jira ture. Taarikuu ayyaanamuu maal jedhama maqaa isaa nan yaadadha. Hin gashu hojii mukaa. Tokkoffaadha. Nuyi hojii mukaa kanas badaasaa dhannasaas hin qabnu hundumtuu dhaabbatee taarikuu laala. Taarikuu yoo madooshaa kaase madooshaa kaafna. Taarikuu yoo magaazii kaase magaazii kaafna. Taarikuun yoo inni meetiriidhaan godhe meetirii kaafna. Yoo inni taarikuun akkas jedhe amma taarikuun gudii nu gochuu danda'a utuu muruu jalqabuu danda'a. Garuu taarikuun ilaalla. Taappiyoon ilaalee isiniin nun jedhe. Qalameedhuma dhidheessa keessaa natti fakkaattu jedhe. Maaliif yennaan yeroo hundumaa dhidheessa keessatti amalli qalamee kurrajaadhaani kan amma qalamee ga'u hin jiru jedhe. Tokko hooqqannaan hundumaa hooqqata jedhe. Hooqsises dhiises hundumaa hooqqata jedhe. Inni tokko keessaa duddaan ciisee qabannaan hundumtu duddaan ciisa. Inni tokko garaadhaan ciisnaan isin
qalameenuma dhedheessa keessaa taatanii Waaqayyo afuura qalamee nurraa haa dha'u. An akka koottan hojjedha namni jedhu hirkatee ameena jedhu. Ilaa sittan dubbadha. You are a unique. Akka Waaqayyo si uumetti si barbaadetti kan si uume ati nama addaati. Yaadi si keessa jiru nama biraa keessa hin jiru. Ilaa I don't know maal akka ta'e afuura tokko dhufee jira mana kana keessa. Ayyaana tokko dhufee jira mana kana keessa. Ayyaana sammuu namaa buqqisee banu. Ayyaana miira namaa buqqisee banu. Ilaa harri jimaata bor sanbata duraadha. Iftaan sanbata guddaadha. Guyyaa kanan sadan waan har'a sin barsiisu dhaqaati exercise godha. Waaqayyo dafinoo dhufuu kaasee waan adda magaalaa kana keessatti hin gadhiisa. Anarraa jalqaba jedhaati ameen jedhaa. Yaadi jedhaani ollaa keessaniin. Yaadi jedhaani. Gaafa yaaddu akkuma sila siniin jedhee calluma jettee teessee yaadi sin badin kallattii yaadaa ja'atu jira. Who am I? Where am I? Where am I going? How do I get there? When do I get there? Which way do I get there? Think about those 6 questions. Gaaffilee sana ja'aan ol baasii gabbaasii erga yaaddee booddee ja'aanummoo barreessi. Namni yaadu yaada qabu baay'ee gaariidha. Namni yaadee waan yaade sana immoo barreessuu jedha. Saayinsiin isaa ollaasaarra tarkaanfii 10 caalaa'edha. Already barreeffatee qaba. Baay'ee kan isin gaddisiisu ummanni keenya harka duwwaadha. Eewu kan waa barreeffatee karoora isaa waggaa 3, karoora isaa waggaa 2, karoora isaa waggaa 1 maal naa godha barreessee haalli isaa mijataa miti. Argite namatti qabata, haalatti qabata. Maal naa godha barreessee mootummaan onan deeggaru. Maal naa godha barreessee baankiin onaan liqeessu. Maal naa godha barreessee fira woon qabu. Maal naa godha barreessee humna woon qabu. Maal naa godha barreessee buddeen misaa kooyyuu waan nyaadhu hin beeku. Argite haala amma keessa jirtuun of daangessitee jirta. Lafumaati jirtu turre. Waldaatumti keessa jirtu keessa turre. Asumaa si kaasa Waaqayyo. Jiru namna manu. Asumaa si kaasee addunyaarra si naannessa. Kanaaf yaada qabaadhu. Qees Fayyisaa Nagaasaa jedhamu amma gara gooftaa deemaniiru pirezidantii waannaa tsaafii sinodoosii kanaa turan. Barreessaa olaanaa. Barataa kutaa 11 taa'anii gara peejii 50 kan ta'u. Istiraatejii itti sinodoosiin kuni amma ka'ee iddoo fagoo ga'uu danda'u. Yaadi koo yaada ijoollee ta'uu danda'a. Yaadi koo yaada bishaataa ta'uu dhiisuu danda'a. Yaadi koo yaada bishaan hin kuufne ta'uu danda'a. Garuu baay'een yaada peejii 50 istiraatejii itti sinodoosiin kuni dargaggoota, dubartoota, amantoota, luboota, abboota wangeelaa, magaalaa, baadiyyaa qabatee ittiin ka'uu danda'u istiraatejii sinodoosii kan ta'uu danda'u jedheen peejii 50 barreessee fidee qees Fayyisaatti kenna. Hin ciree ta'ee, hin gubee ta'ee, hin dubbisee ta'ee, waan inni godhes hin beeku deebiis naan laanne, waa tokkos naan laanne, yaada ijoollee ta'uu danda'a. Garuu baay'ee of deebi'ee gaafan ilaalu yaadan qaban ture jechuu kooti. Yaadeen ture. Waa'ee mataa kooti miti. Irrayyuu darbee waa'ee sinodoosii giddu galeessa Itoophiyaa kana yaadeen ture jechuudha. Namna fudhatu, namna dhiisu. Asitti yaadi ani dhiyeesse yoo tuffatame iyyuu Ameerikaa gaafan dhaqee North American Lutheran Church kan jedhu gaafa dhaabbatu local mission, national mission, international mission strategy sadanuu kan North American Lutheran Church barreesse. Gumii isaan irratti fudhatame hamma har'aatti strategy sanaan hojjetama.
kan naqamtitti na jalaa tuffatame Ameerikaatti narraa fudhatame yaaduu danda'u dhaga yaaduu danda'u bar tokko magaalaa kanatti paartii politikaa adda addaatu wal morma ture obbo Gabbisaatu gaaf tokko maal jedhani abbaan feete asii awwaara kaaftu biiroon keenya Waashingtanitti dhaabbateera jedhan hey abbaan fedhe har'a si haa tuffatu ati garuu yaada guddaa qabaadhu namni tokko jira mana kana keessa gaaf tokko yaadi isaa United Nation irratti fudhatama gaaf tokko yaadi isaa addunyaa irratti fudhatama namni amanu jiraa mana kana keessa ana kan jedhu ameena jedhu yaadi kee fashion design haa ta'u restaurant haa ta'u construction haa ta'u design haa ta'u architecture haa ta'u music haa ta'u art haa ta'u sa'ilii haa ta'u mana jaaruu haa ta'u agriculture haa ta'u qonnaa haa ta'u kan barbaaddeef kan waaqayyo si waame irratti bobba'ii ati mataa malee eegeen taatu. Konfiraansii kana hin irraanfatina. Konfiraansii itti waaqayyo akka nama daadhii buqqisuu sammuu koo itti buqqisedha. Addunyaa irratti yeroon itti barbaadamu ammadha jedhaati ameen jedhaa. Eshi daqiiqaa 20 tokkotti dabaleen ta'a. Tuqaa lammaffaa. Qophaa'uu irratti inni jalqabaa yaaduudha. Inni lammaffaa yaaduu irra darbee inni lammaffaa tarsiimoo qopheeffachuudha. Strategy development. Developing strategy. After thinking, yaadi akka qilleensaati. Yaadi akka bubbeeti. Yaadi akka duumessaati. Yaadi sa afaan Amaaraatiin የሐሳብ መንሸራሸር jedhan yaadi akka shirriiti hin deddeema hin socho'a yaadi sun garuu qabamuutu irra jira walitti kuufamuutu irra jira itituutu irra jira qaama qabaachuutu irra jira lafee qabaachuutu irra jira amma gaa sila yaadaa jedheera amma immoo isa yaaddan kana tarsiimootti geeddaradha change it into a strategy tarsiimoo mala qabaadhu jedhanii ollaa keessaniin nama malaa ta'e jedhanii mala namni mala qabu balballi itti hin cufamu yoo asiin itti cufame achiin itti cufama yoo balballi itti cufame maskootii yoo itti cufame xaariyaa tarsaasa macaafa qulqulluu irra jira malee balballi natti cufameera jedhee abdiin kutatu strategy development akkamittiin strategy kana yookiin tarsiimoo kana qopheeffanna tuqaa 4 tokkoffaa tarsiimoo qopheeffachuudhaa fi inni jalqabaa galma qabaachuudha. Galma qabaachuudha. Eessa akka dhaqan beekuudha. Galma qabaachuun immoo galmi kun immoo galma maqaa qabu, galma lakkoofsa qabu, galma beekamu ta'utu irra jira. It's a known goal. Known goal. 2025 yoo dheerate 2030 yoo gabaabbate 2027 kan waggaa 3 yookiin kan waggaa 5 yookiin kan waggaa 1 galma qabaachuun irra jira. Yoo waaqayyo fedha isaa ta'ee waggaa dhufu na afeeranii yookiin na waamanii yoon deebi'ee dhufee waggaa dhufu konfiraansii akkasii goonee lafarraatti wal argine yookiin ati hin yaanne yookiin ati tarsiimoo hin qopheeffanne malee eewuun komachuu hin dandeessu. Ollaa keetti galagalii lafarraatti nan argitu jedhiin. Raajiidha ofirratti dubbadhu lafarraatti nan argitaniidha. Lafan har'a jiru hin jiruu jedhaani. Hin jijjiirama jedhaa. Hin jijjiirama. Sadarkaan hin jijjiirama. Maqaan hin jijjiirama. Qabeenyi hin jijjiirama. Ilaalchi hin jijjiirama. Haalli jireenyaa hin jijjiirama. Ganama kana yeroon dhufee dargaggoota naggaadota hojjettootatu dhufaa gaafa jedhanii kanan yaaddaa dhufee lafa konkolaataa keenya dhaabbannu hin qabnu jedheen. Eessa dhaabbanna konkolaataa maaliifi naggaadota dhufaa dargaggoota dhufaa hunduu konkolaataadhaan dhufaa eessa dhaabbanna konkolaataa keenya gaafa ni as ga'u shufeeriin keenya lafa jaalladhee dhaabbannaa jedhe.
waggaa dhufu garuu akkasin ta'u. Waggaa lamaan irraa amma akkasin ta'u. Konkolaataan baay'inni isaa hospitaala bira darba dheerinni isaa. Lafa dhaabduu yaaddaa manaa baata. Haalli jijjiirama yoo jettan ameen jedhaa. Jijjiirama maal si bira ga'ee harki Waaqayyoo gabaabbata. Si bira ga'ee yaadi Waaqayyoo gabaabbata. Na eebbisa Waaqayyoo warri jettan ameen jedhaa. Rima kaldara labasa. Ropa klabadana masya. Galma waggaa dhufuu ani qabeenyi koo akkas, qaamni koo akkas, beekumsi koo akkas, hojiin koo akkas, maatiin koo akkas, fayyaan koo akkas ta'a, sadarkaa akkasittan of eegaa isa jedhu galma qabaachuutu sirra jira. Galmi koo as yoo ta'e ani immoo asan jira yoo ta'e tarsiimoon koo maal inni jalqaba galma koo beekuudha. Galman qabdu yoo ta'e socho'uu hin dandeessu. Hin sodaatinaa galma jajabeessa isaa qabaadha. Ija jabeessa isaa. Yeroon gara biyya Itoophiyaa dhufee galma ni qopheeffadhe baay'ee xinnoo ture. Yaa Waaqayyo Itoophiyaadhuma dhufee nama 300 akka gaariitti yoo leenjisee abjuun koo naa raawwateera naga'aan jedheen. Waaqayyo kan inni nu eebbisu si'a baay'ee kadhannaa keenya deebisuu dhiisuudhaan. Tu kadhannaa keenya nu deebisee gudiidhuma taana. Baga Waaqayyo kadhannaa keessi hin deebisnee jedhanii ollaa keessanii. Silaa naman taane fuutee turte, naman taanetti herumtee turte, biyyan taane dhattee turte, dhukkuban taanetti galtee turte, maaloo kana naa godhi gaafati jettu hin godhu siin jedha Waaqayyo. Deebii Waaqayyo kadhannaa namaatiif deebisaa oolu baay'eensaa yes isa jedhu miti. Siifa ta'uu miti. Waaqayyo gadi jedhee guyyaa guutuu ilmoo namaatiin hin ta'u cufamaadha hin ta'u jechaa oola. Maaliif waan ati gaafattutu waan hin taanedha. Waan xixinnoodha. Kan inni si yaadu waan guddaa. Kan ati gaafattu waan xinnoo hin ta'u. Ijoollee warri qabdan beektu mana keessaa si'a baay'ee afaan keessanii kan ba'u godhi haa ta'u miti hin ta'uudha. Maaliif? Abiddattan bu'aa, bishaanattan bu'aa, galaanattan utaalaa, fooqirraan utaalaa siin jedhaa oola mucaan. Maaliif? Waanumatti mul'ate gochuu barbaada. Atoo maal jechaa oolta? Hin ta'u. Yaa Waaqayyoo jedhame. Hin ta'u waan jetteef. Si haa galatu. Waan baay'ee irraa na oolchiteetta. Meegaa shan ameen jedhaa kaa. Sossobaa oolla Waaqayyoo waan hin taaneef. Inni garuu kan inni si yaade waan guddaadha. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Haalleluuyaa. Kanaafi galma qabaachuu inni jalqabaa have a big goal. Nama 300 naa kenni kanuma ta'e naa kennitee jennaan naga'a jedhee Waaqayyoon gaafadhee har'a nama 300 miti. Erga jalqabnee totally nama 40,000 ol yuunivarsiitii keenyatti leenjifneerra. Meeqan kadhadhe Waaqayyoon? 300. Maal jedhe Waaqayyo? Hin ta'u. Bal'isi. Yeroon jalqaba biyya kana dhufaa ture horii sin qabu. Namni Ameerikaa jiru hundumtuu horii qaba jettanii yaadinaa. Waa tokko sin qabun ture yeroon deddeebi'u kana booddee Phaawulosis na wajjiniin jira. CCD kan jedhamu Finfinnee keessa jira. Manatu gurguru, mana gurguddaa viillaa gurguru bara sana miliyoona 3.2 gurguru mana guddaa. Beautiful house. Miliyoona 3.2 mana kana bitadhu. Atii fi naasiseen biyya kana manni sin barbaachisaa jedhee firri nu gorse. Hin qabu haa attamitti nan bitadha jennaan hin sodaatin mallatteessi deemi. Xiqqoodhaan kaffaltaanaan jedhe. Okay, meeqaan mallatteessa jennaan 10,000 mallatteessi 10,000 qabdu jennaan qabaa jennaan itti kenneen waan miliyoona 3.2 mallatteesseen biyya Ameerikaatti deebi'ee gale. Gaafa achi galu iimeeliin koo hundumtuu kaffaltiin ga'eera kan jedhudha. Kaffaltiin kan jiru. Utuma akkuma taane parsantii 25 kaffallee, parsantii 50 kaffallee, akkuma taane gaafa achi geenye dadhabnu Waaqayyo waan tokkoon kadhadhe. Yaa Waaqayyo miliyoonuma 3.2 kanaati narraa kaffali malee lammaffaa
waas naa biti siin hin jedhu waas bituu keessa hin galu kanas isan keessa gale dhiifama naa godhi yaa Waaqayyo kanuma keessaa na baasiin jedhe Waaqayyo. Har'a miliyoona 3.2 biliyoonotaan bituu sadarkaa bituu geenye. Kun maaliif ta'e? Waaqayyo galma kee guddisiisiin jedha. Har'a mee inni lubbuutti si qabee yaa Waaqayyo manuman keessa bulu tokko naa kenni kanuman si gaafadhaa innati jettu kadhannaa dogoggoraadha. Erga kadhachuun kee hin hafne yaa Waaqayyo ani mucaa keeti. Hallelujah. Jireenya koo keessatti waan hamma kee gadhu naa godhi jedhaani. Waan hamma koo ga'u miti. Waan hamma eenyu ga'u? Yaa Waaqayyo jedhame. Waan hamma kee ga'u. Jireenya koo keessatti raawwadhu. Nan godhaasiin jedha Waaqayyo. Ati duwwaan amani malee. Ati duwwaan amani malee waan hamma kee ga'uun godha miti. Waan hamma koo ga'uun godhaa jedha Waaqayyo. Rapa klabada rabashia lema gara labandora labashia mehir kadhati siya sadi amen jedha. Waaqayyo waan hamma kee ga'u godha miti. Waan ammas amen. Isa dhuma. Galma kee guddisi. Inni jalqabaa tarsiimoo qopheeffachuu keessatti inni jalqabaa maalidhaan jedhe galma qabaachuu. Galma akkamii? Galma guddaa, galma Waaqayyoon fakkaatu, galma waan hin taaneen hin godhatin, galma Waaqayyoon fakkaatu, galma Waaqayyoof ulfina kennu, galma Waaqayyoon kabachiisu, galma maqaa Waaqayyoo dhoofsisu. Galma qabaadhu. Ollaa keessanii itti siqaati galma gaarii qabaadhu jedhaanii. Set a goal. Harraa kaasee galma malee inni si joorsu. Namni ganama manaa ba'a. Eessa dhatta? Lafa Waaqayyoo na oolchin dhaqa. Eessa dhatta? Hin beekon. Maal goota? Hin beekon. Waggaa harraa maal taata? Hin beekon. Ji'a harraa maal taata? Hin beekon. Ijoollee keen eessa dhaqu? Hin beekon. Maaltu ta'a? Hin beekon. Galmi kee maayin? Hin qabuun. Harraa kaaftee garuu galma horadhu. Set a goal. Set a goal. Galmi kee mindaan koo kanan manaa ta'u galii hammanaa qabaachuun narra jira. Mana akkasii qabaachuun narra jira. Ijoollee koddoo akkasii dhanga'uutu narra jira. Gaafan du'u waan akkasii dhalootaaf dhiisee du'u. Namni tolaan ofii jiraatee miti. Dhalootaaf illee waan dhiisee du'u qabaachuutu irra jira. Waan dhaalchisu hojjetee jireenya irraa hafaa jiraatee jiraachuuti. Galma lammaffaa. Erga galma lafa kaa'attee booddee haala naannoo keetii qoradhuudha. Naannoo qorachuu. Environmental analysis isa jedhamu. Naannoo kee qoradhu. Carraa maaliitu jira? Rakkina maaliitu jira? Dhibee maaliitu isa jiru? Imaammanni mootummaa maalinni? Rakkoon maalinni? Qorumsi maalinni? Chaalenjiin maalinni? Maaltu jira? Balbala banamaa maaltu jira? Balbala cufamaa maaltu jira? Carraa maaliitu jira? Isa kana gaa yeroo qorattu environmental analysis inni jedhamu. Environmental analysis kee yeroo naannoo qorattu sadarkaa saxinnoon ol isinii butaa. Yeroo naannoo qorattu naannoo nati qorattu sarkilii afur qaba. Sarkiliin inni kuni lookaal isa jedhamu. Lookaalini mandara yookiin safara naannoodhuma safaruma jirtu keessa safaruma naannoo ati jirtu keessa. Inni lammaffaan naannoo keessa waan jiru. Inni sadaffaan biyya keessa waan jiru. Inni arfaffaan addunyaa keessa waan jiru. Local, regional, national, international. Waaqayyo addunyaa kana keessa si kaa'e waan ta'eef carraa maaliin qaba'an? Carraa gaariin, carraan jireenya koo, abjuu koo, mul'ata koo galmaan ga'u naqamte keessa jira yoo ta'e waan ani iddoo biraatti jooruuf hin qabu.
biyya laaluu, bashannanuu, hojii bal'ifachuudhaaf iddoo biraa dhaquu nan danda'a. Garuu anaaf maqaan koo addunyaa yoo ta'e, tolosaa yoo ta'e, ayyaantuu yoo ta'e, lalisee yoo ta'e, carraan anaaf malu naqqamte keessa jira yoo ta'e. Ilaali, sakatta'i, qoradhu, analyze godhu. Kaleessaa kantiibaan magaalaa waan baay'ee magaalaa kana keessaa nutti agarsiisaa ture. Corridor development ilaalchisee, carraa adda addaa, hojii adda addaa ilaalchisee. Iddoo lama sadii gaafa naqu carraa sana kan develop godhaa jiran, ijaaraa jiran, architectures haa ta'u, contractors haa ta'u, advisors haa ta'u, ijoollee naannoo kanaati. Baay'een gammadu. Asitti dhalattanii asitti barattanii Chibooda University dhannee qorannee finnee asitti hojjetaa jira. Ijoollee naannoo kanaati. Naannoo kana keessatti dhalattee asuma carraa, asuma sagantaa, asuma hiika jireenya keetiif kan ta'u mul'anni jira yoo ta'e sakatta'i. Based on your gift. Yoo kennaa keetti immoo naqqamte match hin godhu ta'e expand your analysis to the region. Oromiyaa keessa iddoo kami kan koo? Jimma moo, Baaleedha moo, Arsiidha moo, Harargeedha moo, Beddelleedha moo, eessa kan koo? Isa jedhu regional analysis gochuu dandeessa. Achi immoo yoo Oromiyaa irra darba kan koo, why don't I do it nationally? Sadarkaa Itoophiyaatti maaliif ani hojjedhu yoo jette immoo national analysis godhu. Yoo maal keessa galeen keessa ba'uu danda'a. Yookiin immoo Itoophiyaan siif hin ta'u hankan koo tarii yoon South Africa deeme, yookiin yoo South Sudan deeme, yookiin Djibouti yoon deeme, yookiin immoo iddoo tokko yoon deeme carraa nan argadha. Biyya Arabaa yoo ta'e, Ameerikaa yoo ta'e, kan koo abjuun koo achi yoo ta'e analyze. Calluma jettee manaa baatee dhumaa teessee abalufaa Ameerikaa dhaqanii buddeen nyaatanii, abalufaa biyya Arabaa dhaqanii, yookiin abaluu Finfinneetti gale, yookiin immoo abaluu Jimmaan dhaqe waan akkasii jettee hin yaadin. Lafa Waaqayyo siif kenne qoradhuutii sakatta'iitii argadhu. Strategy keessatti inni jalqabaa galma kee beekuudha. Inni lammaffaa haala kee qorachuudha. The current reality of your own environment. Jaallannes jibbines environmentiin economy kan Itoophiyaa miti, kan guutummaa addunyaa jijjiiramaa jira. Sooreyyii baay'een bara isaanitti kasaaran, gurguddoo baay'een bara isaanitti lafaa ka'anidha. Sistamii isaatu jijjiiramaa jira. Addunyaatu akkas urgufamaa jira. Yeroo urgufamu kana namoota baay'eetu fooqii kanarraa, iddoo gurguddaa kanarraa, sadarkaa gurguddaa irraa urgufamee gadi bu'ee sadarkaa namoota baay'eedhaaf immoo balballi banama. Bablaap godhu. New economic environment. Isin warri dukkana keessa turtan ifti guddaan isiniif ba'eedha. Balballi naa banamaa jira kan jedhu hirkatee ameena jedhu. Kana keessa baataati. Yeroo Trump addunyaa kana olii gadi mooqu, yeroo sirni haaraa fi geggeessa haaraan biyya Itoophiyaa kana olii gadi mooqu, institutionoonni durii, structureonni durii, sirnoonni durii, seeronni durii, aadaan durii, amantoonni durii, amantaan durii, haalli durii yeroo Itoophiyaa keessa akkas urgufamu, naannoon yeroo urgifamu, qilleensi yeroo geeddaramu, kan koo balballi eessaan banamaa jira jedhi. Siif banuudhaaf jedhee urgufaa jira. Anaaf hojjetaa jira Waaqayyo kan jettan ameen jedha. Siif hojjetaa jira. Gaarii godhii itti himiinaan jedha. Kun ergaadha. Ergaa naannoo kanaati. Urgufamuu addunyaatii fi urgufamuu Itoophiyaa bara kanaa keessatti balballi dhaloota kanaaf nan banaa jedha Waaqayyo. Har'a ganamaa wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irratti isa Isaayyaas dubbateen dubbifadhee isatu ammanaa dhufe. Sabni dukkana keessa adeemaa turee fi ifa guddaa isaatu ba'eef. Haleluuyaa.
inni ergaan kun kan keessani. Dukkana guddaa keessa ture sabni kun, naannoon kun bara dheeraadhaaf, amma garuu ifa guddaa isaasii ba'a. Yoo amantaniif dhaabadhaatii ililleedhaan, harkaan, fooricoodhaan sakandii 30. Hinga'u, 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 hinga'u. Haleluuyaa, haleluuyaa. Raafama kana keessa balballi kee hin banama. Haala kana keessa balballi kee hin banama. Bu'aa bayii kana keessa balballi haaraan siif hin banama. Mee isa dhumaa fooricoodhaan, iyyaan, ililleedhaan. Glory, 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 glory. Ilaa akkuma dhaabattanii jirtanitti. Ameerikaadhaa kaasee hamma Chaayinaatti, Israa'elii kaasee hamma Paalestaayinitti, Gibxii kaasee hamma Sudaanitti, Eertiraa kaasee hamma Jibuutiitti, irraan oleef irraan gadee Waaqayyo mooqaa jira. Mooqama kana keessa sirna geeddaraa jira. Bara geeddaraa jira. Qilleensa geeddaraa jira. Itoophiyaa kana keessa ol mooqee gam mooqaa jira. Hin boo'in, balballi kee sii banamaa jira. Carraan kee dhufaa jira. Ibsaan kee dhufaa jira. Aduun kee ba'aa jira. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nama lamaan tokko hammadhaati cal jetteen taa'in carraa kee ilaali jedhaani, naannoo kee ilaali. Sakattay jedha, sakattay, 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 sakattay. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Banamaa jira, balbalatu banamaa jira. Natti dhageessisaam. Bara baay'ee ila sitti cufamee ture, amma banamaa jira. Ila dinagdeedhaan sitti cufameera, biizinasiidhaan sitti cufameera, hojiidhaan sitti cufameera, siyaasaan sitti cufameera, ikoonomiidhaan sitti cufameera. Amma garuu Waaqayyo gadduumiidhaan tumee banaa jira. Warra akka ulfaatee mataa keerra gattaa ture la urgufee harcaasaa jira Waaqayyo. Dabareen kan kooti kan jedhu ameen jedhu. Ramagala badia. Rapak labana namasya. Ta namfita. Strategic development. Tarsimoo qabaachuudhaaf dammaqaa ta'i. Naannoo kee beeki. Know your environment. Environmentii kee beeki. Haala keessa jirtu beeki. Isa rafee si raffisurraa siqi. Dammaqi. Know your environment. Niquu isa jedhu. Dammaqaa. Tarsimoo qopheeffachuu keessatti jalqaba galma kee beeki, lammaffaa naannoo keessa jirtu. Local, regional, national, international ilaali. Dhaggeeffadhu oduu. Haati koo durii Naqamte kana keessatti beeta mangistii keessatti waan guddatteefis ta'ee hin beeku, maaliif akka ta'e hin beeku. Nama ergamu hojjetaa mana keessatti baay'isuu barjaallatti. Maatii mana keessa jiru caalaa hojjettootatu baay'ata. Maaliif akka sun hundumtuu hojjetu hin beeku. Nama argitee, nama hojii ta'u, nama bifa toluu, nama hojii danda'u arginaan kottu mana kootti hojii hojjettaa jettee fuutee dhuma galti. Booddee gaaf tokko gurbaa tokko fuutee galte. Gurbaan kun egaa akka aadaa namoota mana namaatti galanii mana keetti yoo gale hiyyeessaa lafumatti ciisittiin jettee ciisaa waanumatti kenniteef nyaata. Garuu ilaalcha kan biraa kan qabu tokkotu dhufe. Isheen kaleessa manatti galchitee iddoo kenniteefi gaafa isheen biiroo dhattee galgala biiroodhaa galtu innoo soofaarra taa'ee miilla diriirfatee reediyoo dhaggeeffata. Gaafa taa'u immoo miilla isaa xarapheessaarra kaa'e. Waaqayyo isaa eebbisu ittiin jettanii. Booddee reediyoo dhaggeeffata. Reediyoo maalii dhaggeeffatta ati jetteen sa'aatii kana? Sa'aatii 11 irratti reediyoo Jarmaniitu jira. Isa gaafan fixuun ka'a. Galgala sa'aatii 3 irratti immoo reediyoo VOAtu dhufa kan Ameerikaatti dhaggeeffadha. Booddee abbaa kootiin maal jette? Dasta banneerra isa tadaraajaatu nutti dhufe jette.
Gurbaan sun har'aa doktoriidha. Gurbaan sun har'aa doktoriidha. Abbaan koo mucaan kun sammuu guddaa qaba. Sammuu isaarra qoffoon hin barbaachisu. Sirna barsiisnee guddifna hin barsiisnaa jedhee hin barate har'aa he is a doctor. Ani mana namaatti galeera lafuma naa kennan ciisaa hin jenne reediyoo Jarmanii dhaggeeffata. Addunyaan maal jedha? Addunyaa akkama maalumatti teenya waan addunyaan jettu dhageenya hin jenne namichi alam mangistaati bira dhannaa hin teenyu hin dhaggeeffanna warri jettan ameen jedha. Addunyaan kuni kan Waaqayyo siif kennedha. Isa abaluun guddadhu, abaluun xinnaadhu hin jenne. Waaqayyo hundumaaf balbala baneera. Haala qoradhuudhaani, haala qoradhuudhaan naannoo keessanii. Sadaffaa irratti erga analysis gootee booddee galma kee bira ga'uudhaa fi karaa sararasaa qopheeffadhuudha. Sararasaa. Jireenyi ilmoo namaa makiinaa miti. Xiyyaara natti fakkaata. Maaliif akka ta'in isinitti? Konkolaataa miti. Konkolaataani asii ka'een Finfinnee deemaa yoo jedhee karaan Naqqamtee kaasee Finfinnee ga'u kiiloomeetirii meeqadha? 300. Inni okay 330. Okay 330 haa ta'u. Bakka 330. Karaansaa asii gaafa kaatu magaalaa Siree achiyoo, Baakkoo achiyoo, Jaajjii achiyoo, Amboo achiyoo, Finfinneetti galta. Magaalota kana qaxxaamuraa adeemta. Beekamaadha moo beekamaa miti? Karaan nama hundumaa akka kanaa miti. Asii kaatee Finfinnee dhaquudhaa fi karaan jireenya namaa makiinaa miti. Xiyyaara natti fakkaata. Xiyyaarri gaafa asii ka'u Geedoo, Baakkoo, maaloon hin jiru. Deemuudhuma. Maal keessa? Qilleensa keessa. Karaa saa'oo koompaasiin jira, GPS'n jira, North Pole'n jira, Maagneettiin jira, Taargeettiin jira. Warra kaapiteeniitu nutti himuu danda'a. Kallattii isaa karaa isaa waan baay'ee keessa laata. Garuu qilleensa makiinaan akkasirraa fottoqnaan dildiirraa kufta akkasirraa fottoqnaan hin baddu. Qilleensi akkas jennaanis itti deebita. Jireenyi ilmoo namaa akka qilleensa keessa deemuuti. Abalu asii ka'ee achi ga'uudhaaf waggaa 5 waan itti fixee fi si waggaa 5 itti hin fixu. Warra dudduubaa fuudhee warra fuulduraa godha. Warra fuulduraa fuudhee warra dudduubaa godha. Ani ariifannaanii fi ispiidiinii fi kallattiin ittiin deemu kallattii Waaqayyo naa baasudha. Kanaaf karaa kee yeroo baafattu obbo Abaluu asiif ka'ee achi ga'uudhaa fi waggaa hammanaa itti fixee anaanis waggaa hammanaa natti fixaa jechuun sirra hin jiru. Nama tokkotu gaafan jalqaba biyya Itoophiyaa kana dhufee kolleejii banuun barbaada jedhee yaadeen namichi kolleejii qaba. Gaaffiin gaafadheen kolleejii ati qabdaa muuxannoo koo naa hirii kolleejii banuun barbaadaa innaan natti galagalee ilaamee naan jedhe. Akka yaanne naan jedhe. Akka yaanne. Hin dandeessus, hin danda'amus, hin dandeessus naan jedhe. Kana booddee baay'een gaddee deebi'ee gaafa manatti galee abjuudhaan Waaqayyo natti dubbatu maal natti agarsiisa? Ani gajjallaa boolla keessaa, boowwaa keessaa jalqabeen inuma na deemaa warri na dura dhaaban, warri na dura qaban hundumtuu daarii irra barcuma jiru irra tataa'anii dadhabaniin arga. Hinuman darba. Abjuu dhagaa Waaqayyootu natti agarsiise. Malee akka isaan taa'an barbaade miti. Waaqayyootu natti agarsiise. Akkuma abjuu sanaa ta'e. Utuman bira darbuu sokkee kan keenya dagaagee namichi akkas jennaan jedhe sun dadhabaa yeroo inni deemuun argan ture. Torban lamaan darbe. Maatii kootii wajjiniin biyya alaan ture.
silkii ani hin beekne tokkotu naa bilbilama. Silkii sana gaafan kaasu namicha. Maal akka inni naan jedhe beektu? Yookiin narraa bitadhu yookiin narraa kireeffadhu naan jedhe. Sababii karaan abaluu akkas ta'eef karaan keessa akkas ta'a miti. Karaan koo adda warri jettan ameen jedha. Ila your way is unique. Kanaafi koppiin godhin abalu fira akkasiitu isa gargaaree baankii akkasiitu isa liqeessee kanatu isaa godhe. No, devise your own way. Mala mataa keetii, karaa mataa keetii, karoora mataa keetii, strategy mataa keetii xiyyeeffatta. Kana booddee asii kaataa hammachi geessutti karaa qabda. Arfaffaaf isa dhumaa. Tarsiimoo qopheeffachuu keessatti. Humna horachuu. Humna horachuu. Raahel ulfaa da'uudhaaf garuu humna dhabdeedha. Da'uudhaaf mul'ata qabaachuun, ulfa qabaachuun, karoora qabaachuun akkuma ta'etti jiru, you need power to push it out. Humna. Rakkoon nama baay'ee gaa achirra geesseetu dhaabbatti. Humnan dhabee namaan jedha namni baay'ee nama gidduu kanaa xalaayaa baay'eetu natti erga namni. Xalaayaa baay'ee. An xalaayaa tokkoyyuu hin fuudhu gaafan jedhu shufeerri koo galgala xalaayaa hamma kanaa fide. Makiinaa keessa kaa'i xalaayichi maal akka inni baatee dhufu waan hin beekuuf. Gaaffiinsaa maal akka inni ta'e waan beekuuf. Hamma ammaatti strateejii fi yaadaaf tarsiimoo ilaalleerraa tuqaan nu hafee lama qophaa'uu keessatti qabeenyaa fi humna sochoosuu fi sana booddee gara hojiitti galuu isa jedhu irratti nan dubbadha. Tarsiimoo ilmoon namaa hundinuu tarsiimoo yeroo qopheeffatu akkuma sila jedhee strateejii yeroo qopheeffatan strateejiin keessan tuqaa afur of keessaa qabaachuutu irra jira. Manatti yeroo galtan galgala kana waraqaa qulqulluu qopheeffattu. 1, 2, 3, 4. Strateejiin kana irratti qophaa'u tokkoonsaa tuqaa mataasaa danda'anii qophaa'utu irra jira. Strateejii kana qopheeffachuudhaaf inni jalqabaa galmi koo maalinni? What is my vision? Ollaa keessanitti galagalaati galman qabdu yoo ta'e ammaa kaasii qopheeffadhu jedhaani. Galma kee beektu yoo ta'e jedhaani. Galma kee beektu yoo ta'e jedhaani. Har'aa kaasii waan amma Waaqayyoo ga'u qopheeffadhu jedhaani. Hin ta'a. Erga galma kee qopheeffattee booddee immoo maaltu si barbaachisaa? Haala qoradhu. Haala kam? Local, regional, national and international. Haala qoradhu. Carraa maaliitu jira? Carraa maaliitu hin jiru? Carraan koo eessa jira? Carraan koo attamitti dhufaa? Carraan koo attamitti uumamaa? Qoradhu. Erga isa godhattee booddee sadaffaa irratti tarsiimoo qopheeffadhu. Strateejii qopheeffadhu. Haala qoratteettaa strateejii kee kana yeroo qopheeffattu immoo strateejii karaa qopheeffadhu. Karaa maalii? Karaa itti galma kee bira geessu. Akkamittiin bira ga'aa isa jedhu sababii obbo Abaluu akkasitti bira ga'anii fi kan keessa akkas ta'a miti. Akkamittiin karaa koo gabaabsu? Akkamittiin baasii koo xiqqeessu? Akkamittiin galii koo guddisu? Akkamittiin yeroo koo ariifachiisu? Akkamittiin teknooloojiitti waa'ee ba'u? Akkamittiin gorsa namaa goradhu? Akkamittiin qoradhu? Akkamittiin dubbifadhu? Karaa. Riisarchi godhi karaasaa. Riisarchii gochuudhaaf meeshaan riisarchii waan guddaatu harka keessan keessa jira. Meeshaa riisarchiiti kun. This is a research equipment. Area
itti bobba'uu barbaaddu irratti qorannaa gadi fagoodhaa fi qorannaa yeroo dheeraa godhi. Asumarraa koorsii fudhadhu, asumarraa muuxannoo fudhadhu, asumarraa viidiyoo laali, asumarraa leekcharii dhaggeeffadhu, asumarraa qoradhu. Make yourself expensive. Ofii kee mi'aa godhi, beekaa godhi, barbaadamaa of godhi, rakasa of hin godhin. Erga karaa ishee qorattee booddee dhumarratti humna, resource, humna qabaachuu. Humna. Yaada qabaatanii humna kan hin qabne baay'eedha. Fakkeenya ishee kana isinitti meen raawwadhaa. Walitti kootuu saaraatu si'a tokko tuqaa guddaa fide kutaa 8tti tuqaa guddaa fiddee ani immoo seminariidhaan baradhaa kennaa kennuuf hin barbaade badhaasa. Na yaadannaa dhufe badhaafamuutu irra jira mucaan kun hin jedhe. Seminariidhaa horii baay'ee nuun kennan birrii 60 birrii 80 qabaa kiisii kootti isa guuttadheen markaatoo dhaqee isheen gullallee jirti markaatoodhaa biteen gullalleetti geessaa fi jedheen kennaa sana dhaqee ilaale suuqii. Bara sana immoo ijoolleen durbaa qamisii jiinsii fi shamizii jiinsii tokko jaallatu faashiniin isaa ba'eeraa isa dhaqeen namicha isa gurguru gaafadhe meeqa gatiin isaa kun yennaan birrii 400 naan jedhe. Yaadi koo waan birrii 400ti. Humni koo birrii 80. Humni koof yaadi koo walitti dhufuu dide. Booddee bakka wanti birrii 80 waan dhibee fi birrii machaan kennaaf jedheen deeme. Saaraa gattaa'i har'a gudiidhaan jedhe. Maalidhaa jennaan waan guddaan si yaadeen jedhe. Waan attamee jennaan waan birrii 400 qamisii jiinsii ati abjoottu sanan si yaadeen jedhe. Meerree jennaan yaadu kumti koo si ga'an jedheen. Yaadi hin ga'uu jedhaanii wallaa keessanii. Hojiitti kamuutu irra jira jedhaanii. Gaaffiin inni guddaan egaa yaada isa birrii 80 sana attamitti nan ol butaa. Attamitti nan ol butaa. Abjuun saaraaf ammoo Ameerikaa dhaqu ture. Yeroo sana humni koo jiinsii yoo hanqateyyuu yeroo isaa eegee garuu abjuu ishee immoo isa guddaa raawwadheeraaf. Waaqayyo namoota yaada isaanii galmaan ga'an isin haa godhu. Yaadicha galmaan ga'uudhaaf immoo maaltu barbaachisaa? Humna horachuu. Humnicha immoo eessaa finnaa isa jedhu seeshinii keenya isa ittaanutti irraa barannaa. Garuu waan tokko akkasiin hubattanan barbaadaa sirraa bu'uu kooti manna. Carraan keessan dhufaa jira. Carraa kana keessaa warra hafan akka hin taane. Ela adaraa gooftaa Iyesus Kiristoosin isin gaafadha. Carraa guddaan dhaloota kanatti duratti amma dhufeera. Ela inni kanaan duraa raafamee urgufamee caccabaa jira. Warri kanaan dura garuu caccabaa fi rakkataa sana jala turan yeroo isaan itti ka'an amma dhufeera. Carraan koo naa dhufeera kan jedhu ameena jedhu. Kottaa maqaa Waaqayyootiin gooftaan isin haa eebbisu. Attam waa argattaniittu? Ganama kana waa barattaniittu?